Harka funee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota JMN nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa akkasiin jirtan maratti sinaan jecha qophiin keenya qaroo qarree jedhu sa'aatii isaa torbee isaa eeggatee jalqabee jira. Egaa guyyaa har'aa kan nuti keessatti argamnee jirru Kebek modeling school keessattidha. Kebek modeling school eenyudha isa jedhu immoo waliin turtii kan taasisnu ta'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kan isin jedhu immoo ani lobee girmaatii gama ogummaa kaameeraan ammoo daawwatta shooma akkasumas yaada isaa Yoonaas nu baana tura. Turtii gaarii nu waliin qabaadha. Hayyee keebii as mana keetti waamicha nuuf gochuu keetiin maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhoon siinidha. Aniga Kebek modeling school ida kan nan jedhe caalmaatti ani fate akka riyaa ta'an akkuma akka waldoroo fi Kebek eenyudha isitti dhalatee jedhuraa jalqabe. Eshi bagana gaa dhuftanii maqaan koo Kebek Wakshuun jedhama. Bakka dhalumni koo Wallagga Bahaa magaalaa Laqabdiitti dhaladhee guddadhe. Bakka barumsi koo achumatti dhamma kutaa 10tti kan fite isa booddee as magaalaa Finfinnee safara Bisraata Gabriel jedhamuttidha kan barumsa koo fite. Kanan baradhees fashion designidha kanan baradhe. Oga afurudha erga modelingii keessa galee. Tolemee lixa Oromiyaa keessa maatii kee bira yeroo turtetti Kebek maatii isheetiif mucaa akkamii turte? Mucaa baay'ee kana jedhees himuu hin danda'u. Ijoollee sadaffaadhaan maatii koodhaa fi sadaffaa irrattidha kanan godhame. Yeroo ijoollee turee bakka yookaan jeeqxoo taanaa yookaan naamusa qabaanna gaafa guddanne immoo amalli keenya sun hin jijjiirama miti kanaaf mucaa akkamii turte amma immoo mucaa akkamii taate gaafa maatii keerraa adda baatee jiruu dhuunfaa keetii eegaltu nama akkamii taate isa jedhu. Dhugaa dubbachuuf taanaani ijoollummaatti akkuma ijoollee tokkotti rabbashnee taphannee maatii rakkisaa guddanne amma kana waan adda ta'e hin qabu akkuma ijoollee baadiyyaa matti guddanneetiin guddadhe. Kanaafuu waan addaa hin qabu. Ammas ergan guddadhees namummaan namaan jijjiiramu miniire. Isumaan jira. Amalli garuu jijjiirama. Amalliin jijjiirama gaafa guddachaa deemtu akkaataa hojii kee akkaataa guddina kee gara naamusa ofii keetii mataa keetii qabachuutti. Kanaafuu jijjiiramni jiraama hin jiru. Baay'ee jira. Egaa gara addunyaa dhuunfaa keettidha kanatti dhuftee jirtu. Mee eegii gara hojii kanaatti dhuftee yeroo agamiitti fudhateera? Hojii kana ergan dhufee waggaa afurii siin jedheera kanan duratti himaan ture. Waggaa afuridha ergan modelingii keessa galee yeroo gaarii ture naaf. Jijjiirama akkamitti jira? Jijjiirama hedduun qaba. Konfidensii hin qabu ture modelingii keessatti nan soraadha. Gaafa ijoollee kiflaa garii taanii guddannu akkamna balbalarra ba'uun iyyuu nuun eeyyamamu nama filla fitii dhaabbachuu miniti. Waan hedduudha kan jijjiiramu hedduu qaba modelingii keessatti. Qixa maatii keetti teessee gaafa haasoftu maatiin si dheekkamu turanii konfidensii keenya xiqqoo duubatti dhiibaa turanii amma gaafa modelummaa kana eegaltume akkam jijjiiramni jiru? Waan si dhibu keessaa maatiin koo kara kana waan hedduu isaanirraadha kan hin argadhe dhugaa dubbachuuf isaanaani dhiira durba jedhaniidha miti kan gargariin baasanii mana keenya. Anis dubbadhee amansiisuu nan danda'a, inni dhiiraas dubbatee amansiisuu nan danda'a. Walqixxeemmaa qabna mana keessatti innis na gargaareedha yaada. Of danda'ee haasa'uu nan danda'a durumaayyuu jechaadha. Amma immoo erga modelingii galee sirriitti hin jabaadhetti. Baay'ee namatti tola. Mee gama barnootaatiin Kebek gam deemteetti kan jedhu si gaaffii keenya. Kolleejjiidhaan fixee kanan fixee immoo faashin diizaayinii fixee isa booddee modelingiin galee waggaa tokko muluu kanas tun hojjetiin hojjaan kos dheertuu gatiin ta'eef biyya ba'aa hojjechaan ture.